Maqaa Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko sagantaa keenya irraa hin jalqabnaa. Obboloonni fi obboloottonni biyya keessas biyya hambaa jirtan hundumti keessan baga nagaa taatan isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe, jireenyi nyaatarra caalaa, dhagnis uffatarra caalaa jedhe. Waan Waaqayyo nu jiraachiseef galanni isaaf haa ta'u. Egaa kun peejii lubaa Gaaddisaa Xilaahunidha. Karaa peejii kanaa, karaa FB kanaa, karaa YouTube keenyaa kan nu hordoftan amantoonni obboloonni hundumtinuu akka lakkoofsa biyya keessa jiru kanaatti guyyaan kun guyyaa dhumaati. Nagaan isiniif dhiyeessuuf baga geessan jechuufin achi as ba'ee Waaqayyo isaa bara 2013 ji'a fulbaanaa, ji'a onkoloolessaa, ji'a sadaasaa, ji'a muddee keessatti nu wajjin ta'e, ji'a amajjii, ji'a gurraandhala, ji'a bitooteessa, ji'a ebele keessatti nu wajjin ta'e, ji'a caamsaa, ji'a waxabajjii, ji'a adoolessaa, ji'a agayyaa keessatti nu wajjin ta'e, ji'oota 12 guyyaa 365 Waaqayyo nu wajjin ta'uu isaatiif yeroo itti Waaqayyoon galateeffannuudha. 52 keessatti Waaqayyo nu wajjin ta'uu isaatiif maayikiroo sekendii isaa keessatti, daqiiqaa isaa keessatti, ganama isaa, guyyaa isaa, galgala isaa, halkan isaa keessatti Waaqayyo isa nu eege yeroo itti galateeffannu ta'a. Guyyaarraa Waaqayyoon hin galateeffannaa. Namoonni galaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoon kan hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer godhaa. Waaqeffannaa, Waaqayyoon galateeffannaa. Bara fuula keenya dura jiru kana immoo harka Waaqayyo isa hundumaa danda'utti dabarsinee ilaannaa. Ammas irra deebi'een jedha akka kootti, akka maatii kootti, akkasuma hiriyaan koo Gilaayita Shoomee hordofaa nagaa amantootatti naa dhiyeesse dheeraa baga geessan shaaloom isiniin jechuun jaalladha. Faarfannaa kana faarfachaati walii wajjin Waaqayyoon waaqessinaa. Faarfannaa kana booddee immoo kadhannee sagalee Waaqayyo irra nuuf qabu walii wajjin hirmaannaa. In kadhannaa baricha harka Waaqayyotti dabarsinee hillaannaa. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa ulfaatu. Macaafni qulqulluun akkas jedha, namni galata aarsaa godhee dhiyeessuu ulfinaa anaaf hin kennaa jedha. Yommuu nun galateeffannu Waaqayyotu ulfaataa, Waaqayyotu kabajamaa, Waaqayyotu ol jedha wanta ta'eef yeroo kana mee Waaqayyoof ulfina laan arruma ga'uu keef galateeffadhu, arra ka'uu koof hin galateeffadha. Arraan isa nugee Waaqayyoon galateeffanna. Barri isaa bara hamaa ture, bara ulfaataa ture, bara jabaa ture, iddoo keessatti baay'ate ture. Waaqayyo garuu arraan nu ga'eera. Faarfannaa kanaan Waaqayyo waaqeffannee sagalee isaa wajjin dhageenya. Faarfannu faarfannaa kanaan Waaqayyoon galateeffanna. Galata laadhaa Waaqa keessaniif, Waaqayyo keenyaaf galata dhiyeessina. Galanni siif haa ta'u. Warri gamanasi galata fidan haa dhufan ammasi. Warri dirree gama, warri gamanasi galata fidan haa dhufan ammasi. Itti dabalamu innan koommoo tole, faarseen irraa galaa jennaan natti caale. Itti dabalamu innan koommoo tole, faarseen irraa galaa jennaan natti caale. Amma 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 siyaa galatu Waaqayyo. Deebi'ee sin shakku anta hin jiraadhu nama yaada dhakku. Erga sitamani deebi'ee sin shakku anta hin jiraadhu nama yaada dhakku. Tokkotu ol kuusaa biyyi lafaa kun meerree ulfinnisaa. Kan tokko gabbaasu tokkotu ol kuusaa
biyye lafaa kun yeroo finnisaa. Amma 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 yeah. Hallelujah. Amen. Galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Mee waan waaqayyo nu yaade nama godhe yaadachaa waaqayyoon galateeffannaa. Akkuma beektan barri 2013 kun akka addunyaattis bara qilleensa kana keessa du'e turedha. Siyaasa isaa keessa du'a jira, harka namaan du'a baay'ee ture. Yoo ilaaltan yoo yaadattan COVID kanaan illee namoota miliyoonaan lakkaa'amantu biyya lafaa kanarraa darbe, rasaasa nama baay'ee darbe. Waaqayyo garuu anaaf isiniif araara isaa godhee, ayyaana isaa nu baay'isee, eegumsa nu godhee har'aan nu geera waan ta'eef meeroo kana waaqayyoon galateeffannaa. Waaqayyoon galateeffannu sagalee isaa wajjin dhageenya. Waaqayyo abbaa keenya, abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, abbaa gaarummaa fi arjummaan guutuu yeroo kana si galateeffannaa. Bara 2013 yaa gooftaa, fulbaana isaa, onkoloolessa isaa, sadaasa isaa, muddeessaa, amajjii isaa, gurraan dhala isaa, bitootessa isaa, ebela isaa, caamsaa isaa, yaa waaqayyo gooftaa, waxabajjii isaa, adoolessa isaa, agayya isaa keessatti, ganama isaa, guyyaa isaa, galgala isaa, halkan isaa keessatti yaa gooftaa, ba'uuf galuu, taa'uuf ka'uu, rafuuf dammaquu keessatti yaa gooftaa, barruu keetti nu baattee, bobaa kee jala nu uffattee, yaa waaqayyo nama har'aa obboleettii koo gooteetta, nama har'aa obboleessa koo gooteetta, nama har'aa na gooteetta, nama har'aa nu gooteetta yaa waaqayyo, warra har'aa argan nu gooteetta. Maqaa gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Galata aarsaa godhe kanaaf dhiyeessu ni na ulfeessatteetta. Yaa waaqayyo yeroo kana si galateeffannaa. Irra waaqaatti, irra lafaatti maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Galata si dhiyeessu kana booddee immoo balbaloonni habanamanii, hidhaan hiikamu, gaaffiin hadeebi'u. Yaa waaqayyo gooftaa waan haddaan jireenya namoota kanaa keessatti, jireenya koo keessatti kan ta'e haa ta'u. Sagalee kee yeroo kana nutti dubbadhu, sagalee kee nu fayyisi. Arraan nu ga'u keef ammayyuu si haa galatu. Yaa waaqayyo jalqabni hamma xumurutti nu wajjin ta'i. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Sagalee waaqayyo isiniif qabadhee dhufee galati mo'icha biraaf waan jedhu irratti dubbii waaqayyo isinii wajjin hirmaadha. Kadhata sooma faarfannaa booddee galatatu jira firoota koo. Kadhati soomii faarfannaaf galati boojuu biraaf, galata biraaf, faarfannaa biraaf nama qopheessa. Maqaa waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Kadhata keenya booddee, lallaba keenya booddee, faarfannaa keenya booddee galati jira. Arraa yeroo nuti itti waaqayyoon galateeffannudha. Waa'ee keenyaaf, waa'ee maatii keenyaaf, waa'ee saba keenyaaf, waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee addunyaa keessa jiru kanaaf yeroo itti waan waaqayyo keessa nu dabarse yaadannee waaqayyoof galata dhiyeessinudha. Akkuma sila dubbadhee du'atu ture qilleensa kana keessa, du'atu ture harka namaan kan qophaa'e karaa garagaraa. Waaqayyo garuu si olcheera, waaqayyo na olcheera, waaqayyo nu olcheera. Obboloota koo, waaqayyoon galateeffachuun haala mijate keessatti qofa miti. Yeroo tokko tokko haala mijanne keessa taaneeyyuu waaqayyoon yommuu galateeffannu mo'ichi jira, injifannoon jira, boojuun biraan jira. Maqaan isaa ulfaatu. Mata dureen irratti dubbadhu isa kana. Galata booddee mo'icha biraatu jira. Yommuu nun galateeffannu waaqayyo mo'icha biraa, boojuu biraa, galata biraa nu hirmaachisa. Sagalee waaqayyo irratti dubbadhu macaafa seenaa baraa, sagalee kanatu gidduu kana keessa koo jira.
isarrattan dubbadha. Macaafa seenaa baraa boqonnaa 20 irra jiru isa lammaffaa tokkoffaa iddoo kanatti waa'ee nama mootii Yosaafeet jedhamu tokko argina. Nama Yosaafeet jedhamu tokkoti argina. Oduu intaanetu nama kana qaqqabe. Yosaafeet kana oduu intaanetu isa qaqqabe. Akkas jedha. Kana booddee Amooronni akkasumas Mo'aaboonni keessaa namoonni muraasi Yosaafeetiin loluudhaaf hin ba'ani. Yommus jarreen tokko dhufanii kunoo loltoonni baay'een galaana biyya Edoom sitti dhufaa jiru. Isaan amma Azoon Taamaar isa Engeed jedhamu ga'aniiru jedhanii Yosaafeexitti himan. Akkas jedhanii dhufanii oduun ni dhagee kun oduu gaarii miti. Loltoonni baay'een yookoonni gruppiin sadii biyyoonni sadii kutati sadii walitti dabalee loltoota baay'eetiiniti gara kee dhufaa jiru ittiin jedhan si balleessuudhaaf si fixuudhaaf si barbadeessuudhaafiti walii galanii wal gurmeessanii wal kufreessanii gara kee dhufaa jiru jedhanii kana yommuu itti himan. Namni kun maal godhe? Murtoo namni kun fudhateen isin agarsiisa. Yosaafeet yommuu oduu gadheen kun isa qaqqabu sagaleen gadheen kun yommuu isa qaqqabu jalqabarratti wanti inni godhe sooma labse, kadhannaa labse, fuula Waaqayyoo dura turu labse. Akkas jedha lakkoobsa 3 irraa. Kanarratti Yosaafeet mootichi sodaatee Waaqayyoon kadhachuudhaaf murtoo godhe. Akkasumas guutummaa biyya Yihuudaa keessatti soomni akka ta'u in labsisiise. Namoonni Yihuudaa Waaqayyo akka isaan gargaaruuf isa kadhachuudhaaf mandaroota biyya Yihuudaa keessatti walitti qabaman. Yommuu marfamu kana diinotaan yommuu marfamu warra isa balleessuu barbaadaniin loltuu danuu meeshaa danuu qaban kanaan yommuu marfamu maal godhe? Soba labse. Ofiisaas immoo soomicharratti hirmaate. Ofiisaas kadhaticharratti hirmaate. Maal jedhee kadhate? Kadhatisaa anaan baay'ee garaana rukuteera. Mee kadhannaasaas nan dubbisa. Lakkoobsa 5 kaafne. Yommus Yosaafeet walga'ii namoota Yihuudaaf namoota Yerusaalem gidduu mana qulqullummaa bira oobdii isaaraa keessa dhaabate sagalee isaa ol fudhatee yaa Waaqayyo gooftaa abboota keenya ati Waaqayyo isa jiraataa mitiiree ati mootota saba lafarraa hundumaa irrattis gooftummaa qabdamiiree humni fangoon harka kee keessa jira namni siin mormuu danda'u hin jiru jedhe. Yaa Waaqayyo ati warra biyya kana keessa turan saba keessa bal Israa'el dura ariitee baafte. Sanyii Abrahaam michuu keetii barabaraan akka keessa jiraatuuf biyyicha hin kennineere. Isaan biyyicha keessa jiraatanii achitti ulfina maqaa keetiif mana qulqullummaa ijaaranii. Wanti hamaan yookiis billaan firdiin yookiis dheechi beelli yommuu isaanitti dhufu mana qulqullummaa isa ulfina maqaa kee keessa jiru kana dura fuula kee dura dhaabbatanii iyyanii gidiraa keenya sitti hin himanne ati immoo nuuf hin dhageessitee nu olchite jedheetu sagalee isaa ol fudhateetu Waaqayyoo duratti iyyuutti ka'e. Waan isa marsee jiru kanaaf waan isatti dhufaa jiru kanaaf Waaqayyoo duratti iyyuutti ka'e. Yaa Waaqayyo abboota keenyaa ati Waaqayyo isa waaqarra jiraattu miti. Ati mootota saba lafarraa hundumaa irratti gooftummaa qabda miti. Aangoon ankeeti miti. Humni ankeeti miti. Namni siin mormuu danda'u hin jiru jedheetu fuuldura Waaqayyootti kadhannaasaa dhangalaafate. Kana duwwaa miti. Kakuu Waaqayyo isaanii wajjin qabu yaadachiise. Kakuu Waaqayyo irra dhaabateetu Waaqayyoon kadhate. Ati sabni kee biyya kana keessa akka jiraatu situ godhe. Diinota oofee isaan duraa situ balleesse. Isaanuma mana qulqullummaa siif ijaaranii waa tokko moo jetteetta. Mana qulqullummaa kana keessa mana qulqullummaa kana bira dhuftanii soomtanii yommuu na kadhattan dha'icha dhufu firdiinaa dhufu waan garagaraa dhufu isiniin dhaga'an jennee jedheetu gara Waaqayyootti iyyuu ka'e. Gara Waaqayyootti iyyuutti ka'e. Deebiin Waaqayyoo sooma kanaaf kadhata kanaaf kenne moo kana fakkaata ture. Firoota ko obboloota ko waa'ee isa kamiif iyyuu warra fuula isaa dura turaniif Waaqayyoo deebiidha. Alaa eebba kanan si eebbisa. Bara fuula kee dura jiru kanatti bara fuula koo dura jiru kanatti Waaqayyo sati fuula isaa dura turte hundumaaf bara itti deebii argattu siif haa ta'u. Bara deebii maqaan isaa ulfaatu. Bara deebii bara Waaqayyo siif deebisu.
bara waaqayyo isa jedhe siif raawwatu isa dubbate siif raawwatu isa kakate siif raawwatu isa tisa kadhachaa jirtu hunduma akka Yohaannisiin jedhe baratti waaqayyo kadhannaan kee dhagaameera siin jedhe siif haa ta'u waaqayyo warra isa kadhataniif deebiidha alaammas irra deebi'een jedha sagaleen kun naa dhufaa jira barri fuula kee dura jiru kun nama nan boleettiinan abboleessanan warra dubbii waaqayyo amantiidhaan fudhataniif siif bara deebiidha waa'ee keef haa ta'u waa'ee mana keef haa ta'u waa'ee biyya keef haa ta'u waa'ee saba keef haa ta'u waa'ee isa kamiifiyyuu isatti kadhatteef barri fuula keenya dura jiru kun bara deebiidha mee deebii waaqayyoo walii wajjin ilaallame akkas jedhe yommuu isaan kadhachuutti ka'an waaqayyo deebii deebise akkas jedhe yommus Yihuudoonni hundinuu niitonni isaanii ijoolleen isaanii akkasumas mucooliin isaanii wajjin balbala mana qulqullummaa fuula waaqayyoo dura in ijaajju turan galanni isaaf haa ta'u gaafasuma hafuurri waaqayyoo walga'icha keessa sanyii Leewwii keessaa Yaazi'eel ilma Zakkaariyaasiif hin dhufe Yaazi'eel kun ilma Zakkaariyaas Beniyaam Maatiyaan isa qomoo Aasaaf ture Yaazi'eel sagalee isaa ol fudhatee isin warra Yihuudaaf yeroo kan Yerusaalem keessa jiraattan hundinuu atis yaa Shaafet mootichaa mee dhaga'aa lawaan waaqayyo jedhu dhaga'aa lolli kun kan kooti malee kan keessan miti kanaafis isin loltoota baay'ee kana argitanii sodaattanii nayina borga dibaatii isaan lolaa kunoo isaan karaa Zeer ol baaniin dhufu dhuma dachaa isa fuula Yooreel gargamutti hin dhaabbatu isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu iddoo qabadhaa dhaabadhaa moo'icha waaqayyo isiniif kennu ilaalaa isin warra Yihuudaaf warra Yerusaalem hin sodaatinaa hin nayinaa waaqayyo isin wajjin waan jiruuf bor isaanitti dhaqaa isaaniin jedhe yommuu isaan bo'ichaan yommuu isaan kadhannaadhaan yommuu isaan soomaan fuula waaqayyo dura turanii waaqayyo hafuura qulqulluun ergaa fide akkas jedhe waan gurguddaatti dubbate waaqayyo tokkoffaa lolli kun kan kooti malee kan keessan miti jedhe waaqayyo maqaan isaa ulfaatu waaqayyo lolaadha akkeedhe waaqayyo lolli kun kan kooti malee kan keessan miti waaqayyo nu lola lammaffaa isin loltoota danuu kana ilaaltanii hin sodaatinaa jedhe waaqayyo loltoota danuu kana waraana danuu kana warra mi'a waraanaa hidhannoo ga'a qaban kana ilaaltanii hin sodaatinaa jedhe waaqayyo sadaffaa iddoo dhaabadhaatii iddoo qabadhaa dhaabbadhaa isin jedhe waaqayyo arfaffaa isin ofiima keessanii lolachuun iyyuu isin hin barbaachisu isin maal godhaa iddoo qabadhaa dhaabadhaa natu isinii lolaa jedhe waaqayyo shanaffaa moo'icha waaqayyo kennu dhaabadhaa laalaa haleluuyaa moo'icha waaqayyo kennu buloototaa keenya lolaa waaqa keenya kan nuu falmu waaqa keenya kan nu dubbatu waaqa keenya akka gaanfa gafarsaatti kan nurraa faccisu waaqayyoodha kanaafuu jedhe gaafa irratti hin sodaatinaa hin raafaminaa iddoo qabadhaa dhaabadhaa moo'icha waaqayyo isiniif kennu ilaalaa jedhe lafuma marfamee jiru kanatti gaa sagaleen yommuu dhufu namni kun maal godhe isan dubbachuu barbaada galati moo'icha biraaf nama qopheessa kadhati soomi faarfannaan moo'icha biraaf nama qopheessa boojuu biraaf nama qopheessa galata biraaf nama qopheessa galata kana booddee moo'icha biraatu jira boojuu biraatu jira injifannoo biraatu jira galateeffadhu obboleessa waanuma marfamee jiru kana keessa taa'e waanuma hin fakkaanne kana keessa taa'e waanuma ulfaataa kana keessa taa'iti erga sagaleen dhufe erga waaqayyo isinii lola erga jedhe erga waaqayyo isin ofii keessanii loluun qabdan jedhe erga waaqayyo an isiniifan lola jedhe waaqayyoon hagalateeffannu arfaffaa wanti namni kun godhe gaa walii wajjin ilaalla yommuu waaqayyo deebii kennu namni kun waal godhe waaqayyo isaa duratti kufee kadhachuutti galateeffachuu ittuma fufe marfamee matuu jiru galata isaa faarfannaa isaa dhageessisuutti ka'e itti fufi faarfannaa kee itti fufi galata kee itti fufi ilillee kee itti fufi waaqayyoof sagaduun kee moo'ichi biraa jira galati jiraa biraa jira faarfannaan biraa jira akkas jedhe lakkoofsa 18 kaasee nan dubbisa kana irratti Yooshaafeet adda isaatiin gombifamee hin kadhate namoonni Yihuudaaf Yerusaalem hundinuus
waaqayyo duratti lafa dhaanii sagadanii yommus leewwonni warri sanyii qaataaf raawwataa keessa kan kaan dhaabbatanii sagalee isaanii ol fuudhanii waaqayyo gooftaa kan Israa'eliin hin galateeffatan. waaqayyo dubbateera waan ta'eef ituma marfamanii jiranii diinaan ituma marfamanii jiranii loltoota danuudhaan maal gochuutti ka'an waaqayyo dubbateera jedhanii galatatti ka'an. galateeffadhu. galata booddee moo'icha jira. galata booddee faarfannaa jira. galata booddee boojuuti jira. kana booddee ganama boroon gara teeqoo iddoo lafa onaa dhaqu yommuu isaan ka'an Yooshaafet ka'ee dhaabbatee isin warri Yihuudaaf wayyirri Yerusaalem keessa jiraattan mee dhaga'a. waaqayyo gooftaan keessan amanadhaa hin jabaattu. isa raajonni dubbatanis amanaa yommus hin mootu jedhee isaanitti dubbate. inni ergasii saba wajjin mari'atee faarfattoota uffata qulqullaa miidhaginaa uffatan waaqayyoon faarfatan tarree dhaabee isaan loltoonni yommuu loltoonni lolatti dura bu'anii waaqayyoon galateeffadhaa inni gaariidha gaarummaan isaas bara baraan hin jiraataa jedhanii faarfachuutti ka'an. yommuu waraanni warri kaan lolatti ba'anii warri kun garuu maal godhe mootichi faarfattootatti uffatatti uwwiseetu marfamanii jiru. naanna'anii jiru. diinaan marfamanii jiru. waaqayyo moo'ichan isinii kenna isinii lola jedheera waanta ta'eef afaan waaqayyo keessaa jechi kun ba'eera waanta ta'eef inni uummataan mari'atee faarfattoota baasee akkas jedhanii galateeffachuutti ka'an waaqayyo gaariidha jedhan. gaarummaan isaa bara baraan jiraata jedhanii faarfachuutti ka'an. faarfannaa keetti fufi. galata keetti fufi. ilillee keetti fufi. yommuu sana waaqayyo waan inni godhen waan torban tokko isinitti hima. galati moo'icha biraaf nama qopheessa. galata arra galgala dhiyeessinu kana booddee moo'ichi biraan jira. galata amma dhiyeessinu kana booddee faarfannaa biraan jira. galata amma dhiyeessu kana booddee boojuun biraa jira. ituma marfamtee jirtu nama nan waaqayyoon galateeffadhu. kun sagalee waaqayyo gooftaa maccaanaa kennedha. firoota koo obboloota koo ittuma fufaa faarfannaa keessan ittuma galata keessan moo'ichi biraa jira. galanni biraan jira. faarfannaa biraan jira. yommuu waaqayyo galateeffachuutti ka'an tokkoffaa maal godhe waaqayyo loluufitti ka'e. waaqayyo sii lola. waaqayyo nuu lola. waaqayyo nuuf lola. keenya lolaan waaqa. lammaffaa riphee loltootatti kaase waaqayyo. riphee loltootatti kaase maqaan isaa ulfaatu hin loleef riphee loltootatti kaase waaqayyo. sadaffaa diinootuma walitti deebisee ol ficcisiisutti ka'e waaqayyo. galanni isaaf haa ta'u. fagootii waan biraa sii fida miti waaqayyo. warruma si marsan sanatti walitti deebisa. warruma sirratti kaan sana walitti deebisa. warruma si fixuu barbaadan sanatti walitti deebisa waaqayyo. isaanumatu walitti deebi'ee badduu ol baasuutti ka'e. keenya lolaa waaqa. walumatti deebisa. afaan ishee ol jala dabarsa waaqayyo. yaada ishee ol bira dabarsa waaqayyo. waliima ishee akka isheen walitti deebitee wal fixxu godha waaqayyo. keenya lolaa waaqa. arfaffaa boojii hirmaachise waaqayyo saba sana. guyyaa 3 guutuu boojuu hirmaatan. hinuma boojuu dhumuu dide. shanaffaa waaqayyo galata biraaf qopheesse. gara guyyaa 30 waaqayyoon galateeffatan itti fufanii. ittuma fufanii galateeffatan. ittuma fufanii ililchan. ittuma fufanii faarfatan. ittuma fufanii oqubaa dhiyeessan. galati isaanii itti fufe. itti fufu galanni kee. haaleluyyaa. nama nan galanni kee itti fufammayyuu arra qofa miti. galanni kee itti fufu gara guyyaa 30 itti fufa galan. itti fufa galan. inni kun afaan korra raphee korratti jabaachaa jira. afuurri waaqayyoo natti fideera. galanni kee itti fufa nama nan. galanni keenya itti fufa nama nan. maaliif beektu? keenya lolaan waaqa. keenya kan nuu falmu waaqa. keenya kan nuu dubbatu waaqayyoodha. galanni isaanii itti fufe. ja'affaa waaqayyo in eebbise. dachaa eebbaatti isaan baasa. dachaa eebbaatti isaan baasa. in eebbifaman. dachaa eebbaatti ba'an. barakaatti ba'an. eebbatti ba'an. waaqayyo yommuu namaa lolu eebbatti nama baasa. maqaan isaa ulfaatu. torbaffaa karaama hundumaan boqochiisee nagaa kenneefi gammachiise.
hallelujah waaqayyo yemmuu namaa lolu kana godhaga karaama hunduma waaqayyo boqochiisee nagaa kenneefi gammachiise nama nana eebba kana si eebbisa waaqayyo karaama hunduma si haa boqochiisu waaqayyo si haa gammachiisu waaqayyo nagaa siif haa laatu galata booddee mo'ichatu jira galata booddee boojuutu jira galata booddee faarfannaatu jira galata booddee galata biraatu jira galanni mo'icha biraaf nama qopheessa waaqayyoon galateeffachuun haala mijataa keessa ta'anii miti haala guute keessa duwwaa keessa ta'anii miti lafuma marfamanii jiran keessa ta'anis waaqayyoon galateeffachuun waaqayyoon jajachuun waaqayyoon kabajuun gaariidha galata amma galgala kana yeroo gabaabaa kana dhiyeessinu kana booddee boojuun jira jechaa jira waaqayyo mo'ichi jira jechaa jira waaqayyo galata biraan jira jechaa jira waaqayyo yemmuu nu galateeffannu waaqayyo nuuf lola naa lola waaqayyo jedhu yemmuu nu galateeffannu waaqayyo riphee loltoota kaasa yemmuu nu galateeffannu waaqayyo diinota keenya walitti deebisee ol ficcisiisa yemmuu nu galateeffannu waaqayyo boojuu nu hirmaachisa yemmuu nu galateeffannu galati keenya akka itti fufu guyyootaaf akka inni ta'u godha yemmuu nu galateeffannu dachaa nu eebbisa waaqayyo yemmuu nu galateeffannu karaa hundumaa nu boqochiisee nagaa nuuf kennee nu gammachiisa nama nan siifis mana keefis maatii keefis saba keefis biyya keefis karaa hundumaa boqochuun haa ta'u nagaan haa ta'u gammachuun haa ta'u galata booddee mo'ichatu jira mee waaqayyoon galateeffanna ammas irra deebi'ee baga waaqayyoo bara 2013 nagaan nu xumursise isin xumursise jechuun jaalladhaa bagarra geessan namoonni baga geessan naan jechaa jirtan ulfaadhaa eebbifama viidiyoon kun hiriyoota keessan bira akka gobshee walii godhaa barri fuula keessan dura jiru kun bara galataa siniif haa ta'u bara mo'ichaa siniif haa ta'u bara boojuu siniif haa ta'u bara milkaa'ummaa siniif haa ta'u waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa waaqayyo hafuura qulqulluu barri fuula keenya dura jiru kun barati nuu loltu barati nuu dubbattu barati nuu dhaabattu barati fiixaan boonsa naa laattu barati milkooma nuu laattu nuuf haa ta'u bara nagaa nuuf haa ta'u nuu loli gooftaa ilaa bara 2014tti ati nu duratti gali fulbaana isaatti onkoloolessa isaatti sadaasa isaatti muddee isaatti ati nuu darbi amajjii isaatti ati nuu darbi gurraan dhala isaatti ati nuu darbi bitootessa isaatti ati nuu darbi ebala isaatti ati nuu darbi caamsaa isaatti ati nuu darbi yaa waaqayyo adoolessa isaatti ati nuu darbi yaa waaqayyo agayya isaatti ati nuu darbi sekendi isaa maayikiroo sekendi isaatti ati nuu darbi ganama isaatti guyyaa isaatti ati nuu darbi yaa gooftaa ba'uusaa galuu isaatti ati nuu darbi barri fuula keenya dura jiru kun gooftaa bara ati nuu dhaabattu bara ati nuu dabbattu bara ati nuu loltu nuuf haa ta'u bara ati boojuu nu hirmaachiftu bara ati galata biraaf nu qopheessitu bara ati faarfannaa biraaf nu qopheessitu bara ati rakkina kana nurraa fixxu gidiraa kana nurraa fixxu boo'icha kana nurraa fixxu gaaffii keenyaaf deebii naa laattu nuuf haa ta'u bara deebii haa ta'u yaa waaqayyo bara deebii haa ta'u yaa waaqayyo sin kadhadhaa namni kun bara inni itti hojjetee milkaa'aa ta'uuf bara inni fiixaan ba'umsa argatu haa ta'uuf bara isa inni dhaga'e duwwaa miti isa dhaga'e duwwaa miti innati ittiin jette bara itti raawwatamu haa ta'uuf yaa waaqayyo bara fuula keenya dura jiru kana keessatti hamaan yoo jiraate iyyuu du'i yoo jiraate iyyuu balaan yoo jiraate iyyuu lolli gurguddaan qorumsi gurguddaan yoo jiraate iyyuu ati golgaa nuu ta'e ati gaachana nuu ta'e ati marsaa nuu ta'e ati masaraa nuu ta'e ati nu wajjin ta'e ati harka keenya qabi gooftaa nu golgi yaa waaqayyo nu aguugi yaa waaqayyo nu dhoksi yaa waaqayyo nu wajjin ta'e yaa waaqayyo galataan itti baanaa galanni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo waaqarraan nu geessee si haa galatu waaqa namarraa nu gootee si haa galatu waaqa obboleettii koo har'a agarsiiftee waaqa obboleessa koo har'a agarsiiftee maqaan kee ulfaatu tun kadhadhu sagalee naa dhufuun isinii dubbidha eegumsa waaqayyo jala jiraachuu jedha sagalee waaqayyo tun kadhadhu sagaleen kun naa dhufe kaleessa naa dhufe sagaleen kun akkas jedha macaafa faarfannaa 91 ergaa kana fudhadhuuti bara haaraatti ba'i namni golgaa isa hundumaa gararraa keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jalan buufata waaqayyoon ani gooluu sitti galeera ati masaraa kooti ati waaqayyo koo sana mana dhudhan jedha waaqayyo dhagee nama nana kiyyoo namni siif kaa'e dhaybicha nama balleessurraa si olcha ameen harka isaatiin si golboba bobaasaa jalatti gooluun galta
amanamummaan isaaf gaachanaaf marsaa siif hin ta'a. Wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadi dhiifamu sin sodaachisin. Dha'ichi dukkanaan namatti dhufu dhukkuba adeemaa saafaa balleessus hin sodaatin. Kumni tokko bukkee keetti kumni 10 gara murga keetti yoo kufani wanti hamaan wanti namatti dhufu kun sittin dhiyaatu. Ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jal'ootaaf baafamu hin argita. Ati yaa Waaqayyo ani isa koolutti galu jetteetta. Isa hundumaa gararraa jirus iddoo koolutti galtu godhatteetta. Wanti hamaan sittin bu'u dha'ichi mana keettiin dhiyaatu. Karaa deemtu hundumaatti akka si eeganiif ergamaasaa siif abbooma Waaqayyo. Miilli kee dhagaatti akka hin buuneef isaan harkarratti si baatu. Haaleluyyaa. Ati leencaaf marrataa irra ejjetta. Leenca saafelaaf jawwee hin dhidhiitta. Waaqayyo immoo sababa inni na jaallatee anatti maxxanuuf ani sana olcha. Waan inni maqaa koo beekuufis eegumsaan ol isa nan qaba. Inni ana waammata anis deebii nan kennaaf. Yeroo rakkinaatti isa wajjin nan jiraadha. Achi keessaa isa nan baasa. Ulfina akka hin argatus nan godha. Bara dheeraas isa nan quubsa. Akka hin fayyisus isa nan agarsiisa jedha. Ameen. Eegumsa Waaqayyoo jala jiraachuu maqaan isaa ulfaatu. Namni golgaa isa hundumaa gararraa keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala buufata. Bara 2014 akka lakkoobsa biyya kanaatti Waaqayyo si haa golgu. Waaqayyo si haa haguugu. Waaqayyo si haa dhossu. Kan keef wanta kan keetee hundumaa dhiiga Iyeesuus Kiristoos jala dhokseera. Waggicha maayikiroosekendii isaatii kaasee amma agayya 30tti dhiiga Yesuusiin si booji'eera. Ofii koo booji'eera. Bara nagaa, bara gammachuu, bara mo'ichaa, bara injifannoo, bara wal siif qixxaachuu siif haa ta'u namanan. Milkaay, hojjedhuu milkaay, baradhuu milkaay, nagadii milkaay, daldalii milkaay, ba'ii galii milkaay. Eebbi kan Waaqayyo Abbaa, kan Waaqayyo Ilmaa, kan Waaqayyo Hafuura Qulqulluu si argatu sirratta dhufu. Alara deebi'een jira. Barri fuula kee dura jiru kun bara galataa siif haa ta'u. Bara boo'ichaa miti, bara gaddaa miti, bara cabaa miti, bara miidhamuu miti, bara galataa siif haa ta'u. Galataan itti ba'i. Warra galateeffataniif Waaqayyo galata biraa, mo'icha biraa, faarfannaa biraa qopheessee jira. Na galateeffadhu jedhe egaa Waaqayyo galata booddee mo'icha biraatu, injifannoo biraatu, milkaa'ummaa biraatu jira. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ulfaadhaa baga geessan, baga geenye, baga nama arraa taanee jiraataa jirtu Waaqayyoon galateeffata. Si'ool Waaqayyoon hin galateeffatu. Arra ga'uu keenyaaf Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ammas irra deebi'een akka lubaatti isin eebbisa. Garaa keessaniif harka keessan gara Waaqayyootti ulfudhaa. Eebbaa lubi eebbisu fudhadhaa. Waaqayyoo si haa eebbisu, si haa eegu. Waaqayyoo lafati jirtutti fuula isaa siif ibsu sitti araaramu namanan. Waaqayyo fuula isaa gara keetta deebisu amma hamma bara baraatti nagaasaa isa dhuma hin qabne sirratti dhangalaasu. Eebbifamaa, eebbaaf ta'a. Yaa Waaqayyo biyya keenyaafis nagaan haa ta'u, saba keenyaaf nagaan haa ta'u, ummata keenyaaf nagaan haa ta'u. Bara mo'ichaa, bara milkaa'ummaa, bara fiixaan ba'umsaa nuu godhi. Isa Waaqayyo jedhe qabadhaa. Ani isiniifan lolaa jedha Waaqayyo. Isiniifan lola. Waaqayyo lolaa keenya, falmaa keenya. Waaqayyo sinaa eebbisu. Arraa sagantaa addaatiin achi as ba'ee sagantaan keenya yeroo hundumaa roobii sa'aatii 2:20 kaasee akka lakkoofsa biyya kanaatti itti fufee jira. Roobii dhuftuu wal arginaa, sinan jaalladhaa. Akkasin na jaallattanis nan beekaa. Anas dhamanaa koos ijoollee koos Waaqayyo arraan nu ga'eera. Arra ga'uu keenyatti gammanneera. Waaqayyoon galateeffachaa jirra. Galata kana booddee mo'ichi biraan, boojuu biraan, galati biraan, faarfannaa biraan jira. Galata kee itti fufi. Sagalee Waaqayyootti amantaa qabaadhu. Ulfaadhaa. Bara gaarii isiniif haa ta'u.